السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيديو أكان أجايب سيستي سري بشان قلانا كيس جرتو قلانا ديما جرو كيس جرتي قلانا أفافي جيترتي قلاني فرأتشوف سرين جتشو بشان قلانا كيس سنتي بشان كيس جرتي جتشو namni saree kana baasuuf jechuudha fi galaana akka malee jira qarree galaana fincaayaa yookiin yaani iddoo bishaan itti wanta jedhutti qilee irra geetteerti jechuu sareen tun namichi saree kana baasuuf deemu nafsiyaa ofii gaduma tufee laakiin saree tana baasuuf jedheetiin akkaan cinqamee jechuudha mee walumaan haa daawwannu jechuudha akkaataa inni saree tana itti baasuuf itti cinqamu jechuudha. Subhaanallah waan akkaan nama ajaa'ibuudha. Haala kanaan jechuudha bishaan akkaan yaa'aa jiru bishaan akkaan wal darbu jechuudha. Sareen tana yaani sodaatteetummaan bishaan darbaa jira akkasuma dhaabatti jechuu kunoo qabee baasuuf deemaara jechuudha amma qabee baasuuf deemaara garuu akka qallaatti miti jechuu kan saree kana as keessaa baasu hedduu jechuudha haada waan ta'es of biraa hin qabani cinqamanii ofiitii harka wal qabatanii wal harkisanii haala saniin baasuuf deeman jechuudha. Haaluma agartan kanaan jechuudha waan akkaan nama ajaa'ibuudha. Namni hundisuu akkatti rahmatummaa waliif qabaate yaa maashaallah sila addunyaan tuni sila haalan miidhagdi jechuudha osoo namni hundi akkatti rahmata qabaate jechuu onneen isaa osoo rahmata qabaatte beelladalleef namalleef waa hundaaf osoo rahmata qabaatte silaa rabbiin nu jaalatee jira jechuudha. Akkuma agartan kana saree yoo inni asii ol darbatu gadi deebiti jechuudha. Maaliif bishaan illee akka malee qorrachiisee jira immoo nama sanis ni sodaatti egaa ol deema yoo jedhe ni shololaatan jechuudha bakka inni jiru shololaataadha bakka inni jechuudha irraa gadeedha. Hedduu simmintoodha illooya jechuudha ol deema jedhe akkatti ol deemu hin qabu haaluma kanaan rakkate baasuuf cinqamaa jirame waan akira irratti godhu walumaan haalaallu ufii ol baa jechuuf saree awwala saree fuudhuuf gadi bu'e waan ta'eef akkamitti akka saree sangatee biraa deema cinqamee jira jechuudha namtichi akka godhu wallaalee cinqamee jira jechuudha hedduu deebi'ee jira ol deemee gad deebi'e jechuudha sareetti deebi'ee jira amma warri gaara jiru san mala dhayachaa jiran jechuudha mee akkamitti akka jechuu saree kana baasuuf akkamitti akka itti baasan mala dhayaa jiranii haada harkaa hin qabanii akka itti baasan dhabanii jiranii ammas harka wal qabatanii itti gaddeemaaran jechuudha namticha kanatti. Rakkatee jira jechuudha namtichi kun saree tana baasuuf jechuudha osoo dhiisellee yaani inni waan ta'u hin qabu rahmatummaa qabaachuurraa jechuudha rahmatummaa qabaachuurraa onneen isaanii rahmatummaa qabaachuurraa garaa nyaatte jechuudha sareen tan garuu iyyuu namni yeroo ammaa ilmuma namaatiif iyyuu rahmatummaa hin qabne jira kanarraa osoo waa baranna jedheetii yaada. Waan natti toleef jechuudha viidiyoon kun haaluma kanaan wal qabatanii cinqamanii baasanii jiran jechuudha saree.